maal dhageesse? Qoy taa'ee tasuma sagalee balbalaa dhagee qoy fooddaarraan ilaala. Nama dhufe eenyu dhufe? Amma abbaan barbaadee dhufu maal goota? Bakka godheenyi siin jedhu qofa goota. Homaa waa sarraa hotaa akka illee qabu. Dhageessee miikaa siin jedhu. Keessi koo na bareedu. Akkamitti seenaa keessa cufaa taa'e. Hin ta'u malee. Dubbatii waan tokko maaliif daawamta? Maa inni waan akkanaa kun? Hin ta'u malee. Injin kamiin homaa rakkina hin qabu. Hiriyaa koo dubartii tokko dhufe jedheen itti himaa hodhu kana kaawwadhu rifeensa kana. Kana sii kenna. Fi qalama kana diddibadhu homaa rakkina hin qabu. Hello, Milky, akkam nagaa? Noora har'a keessummaa faana hin jira. Dubartoonni yeroo arganis rifeensa isaanii ni sirreeffatu. Eenyudha ishini? Eenyu? Yaadatte yeroo sana mana hojii haaraa sana yeroo seenu waa hunda kan natti agarsiistee istaafota haaraa faanas wal na barsiistee siin jedhe sanadha kun. Ishii kana argiteemi? Hayyee bareeda. Eenyu dhamta? Ani Eebbiseen jedhama. Hayyee Firaa'ol hin jedhama. Taphadhaa. Mukkeen nagaa ishee. Hayyee. Immoo kofti na caalaa baay'ee taphatti. Si ajaa'iba Firoo. Baay'ee ajaa'iba. Milkii nan deema. Yeroo biraa olaanaa. Maa inni ani dhufnaan nan deemetti moo taa'i malee hin ta'u waan akkanaa. Shaayii bunnaa itti deemta hin ta'u. Yeroo biraa dhuftu akkasuma ija. Nan geggeessan deebi'anii geggeessumatti yeroo biraa dhufa. Ani nan ture yoomin jedhe rabbitu kennee na baase har'aan kana. Yaa Rabbi akkanaa yargeen ta'e annan deema maal akkan ta'e isaa iyyuu beeku nan baha. Amma nan siin jedhu boorsaa kiyya naa fidee waalee ta'e jechuudha. Kun akkoo dhibeen fidu. Abbee maa dafii baay'iftaa? Wanni Yeroo biraa kanaa fudhachuu fidi boorsaa kiyya akkasii bira ka saantima keessa kaa'u sana naa fidi dhaqe dhaqe. Maali gochuun isaa natti hafe. Kanoo rifeensa akkam godhu akkamitti baha laata? Dhufee natti. Turii deeme nani ni deemi. Yeroo biraa fedhee kan baay'een ture. Kanaaf homaa rakkina hin qabu galatoo. Keessumaa har'aa kana na baasi malee homaa tokko hin dubbadhu. Jaalalleetu qilleensa birraa kana gaa fudhu sirriitti namatti tola. Bakkee kana argiteemi qarshii 5 kaffallee seenne. Tokkoon isaa daawwadhu galgala yeroo galu sin gaafadha. Dhageesseemi akka hin daganne. Jaalalleetu mana yaalaa deemee tanarra. Da'uun dandeessu naan jedhani. Da'uun dandeessu. Da'uun dandeessu? Da'uun dandeessu naan jedhani. Haa ta'u hin gaa maal rakkina qabare? Hin ammayyuu rakkina jalaa na baaste daa'imtammaa yoo dhadhate anyaatu qarshii anittiin bobbaa ba'u qarshii akkamitti taa'u waan kun jiraachuun ikkoo hin danda'amne yeroo ammaa kana ittuma ga'eetti waan maatiin hin jaannedha daa'imtaan gaafatu kanaaf homaa rakkina hin qabu idaa wacii irraa na baafte malee haa ta'u baay'ee natti toleeraan kun waan si rakkisu hin qabu. Qarshiin Itoophiyaas hin dhalu atis hin dhaltu jechuudha bakka kanuma hiikaa biraa hin qabu kanaaf waan si dhiphisu hin qabu kana booda waan ta'e bichaa sitti hin barbaadan ani dahuu hin danda'u hin jedhiin sagalee kee gadi qabatte dahuu hin danda'u jedhi kunu adda si godha dubartoota Itoophiyaa keessaa maaliif hundi isaanii ni dahu ati immoo dahuu dhiisuu keetti iyyuu adda si godha kun hin beektu kanaanuu boonu qabdaa jechuudha kanaaf homaa tokko yaadda'iinis waa'ee kanaas natti hin kaasiin kana booda. Qarshii koo ani siin argachuu koo dura ijoollee 3 qaba. Kanaaf ijoollee kana immoo walumaan guddisna. Ankoo jechuun ankeeti. Dhageessa miti. Kana sitti muun barbaada. Maarree kun waan rabbi nama waamsisu qaba. Ankoo jechuun ankee mitiire. Laal ligaa daa'ima ammaa kana laal maaltu barsiisee amma qarshii akkanatti qarshiidhaan boo haadhaaf abbaa fi illee akkanatti hin boonye laal ligaa nan sun kanaasiin jechuu barbaadeen.